Nagaa isiniif haa ta'u hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii laayik sheer gochaa kottaa ola seenaa meessiniin jedha obboloota kiyyaa kalee galgala viidiyoo tokko hojjedheen ture. Viidiyoo sana gubbaarratti kanan hojjedhee waa'ee Beruti namootni baay'een miidhamaniiru jedhee isinii hojjedheen ture. Yaa ta'u malee namoonni miidhaman namoonni lubbuun isaaniillee darbanii jiru. Guyyaa irraa keessatti nama hammamii akka lubbuun isaanii darberree naaf himtee jirti kiyyatuun jechaadha. Akkasuma anillee BBC isaanii ilaaleen ture baay'ee nama gaddisiisa. Lubbuun namaa akkatti ba'u jechaan baay'ee tokko ulfaata jechaadha. Nama baay'eedha lubbuun isaanii kan darbe. Yaa ijollee keenya uumamiti isiniin jedha keessattuu inni dhiphatina hin cannaqamina ijoolleen keenya sababiin isaa wanti isaa kan inni ta'aa jiru karuma bilbilaati ishee bilbiladha jechaadha. Bilbila kana akkamitti ta'ee jedhee yeroon gaafadhu keessatti ani baay'een qoradhe dhugaa Rabbi waanan qoradhe waanan hubadhe tokkorraa malee waan tokko hin haasa'u waan ija koo natti argisiiste qofarraa hin haasa'a jechaadhaani. Akkamittiin akkatti ta'a jedhee miceewallee qoradheen giiftii tiyyallee qoradhee tanan innaa namni tokko biyya tokko irraa fagoodha. Fagoo taa'ee otoo jiru akkamittiin bilbila irratti nama uummata kana akkasittiin fixa jedhee yeroon gaafadhu. Appilikeeshinii wayii bilbila isaanii irratti lakkoofsa isaanii qabu waan ta'eef isaan achi ta'anii warrataniit irratti hidhanii isaan booda yeroo isaan bilbila san banan bilbileen isaan irratti fanadda'ee uummata kana akkattiin kan lubbuu isaanii baasii kan harki isaanii madaa'ee wanti hundi isaanii mammadaa'ee jechaadha. Innaa beekamaadha. Isinis beektu jechaadha. Biyya kam yoo jettan biyyuma isin beektanidha. Ani isinitti hin barbaachisu. Uummanni isaan akkana godhaa jiran immoo uummatuma isin beektanii uummata innaa isinitti hin barbaachisu. Ani sababiin isaa giiftiin tiyya waan dhaggeeffattuuf jechaadha. Viidiyoo kiyya ilaalti. Akka tasaa yoo ilaalte ta'e kana haasoftaa jetti jedhee tanan isiniin jedha. Ijoollee baay'ee waan irraafamtaniif wanta kana dubbachuu barbaade. Isin immoo koomentii irratti iyyuu akkasittiin nutti himanii akkas jettanii naa barreessitanii turtan jechaadha. Isumaadha biyya biraa taa'anii akkam akka ta'e bilbila irratti hidhanii too isaan akkattiin uummata kana fixan dhugaa Rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu. Lubbuu nama baay'eetu darbe. Kaleessa bichaan nama 50dha kan lubbuun isaanii darbee manni barumsaa cufaadha har'a. Innaa kan madaa'anillee akkasuma nama baay'eedha jechaadha. Ani waanuma biyya kanaa ijoollee waan jennu isaan wallaalle micoon tokko immoo keessan maallaan jette kamiin deeggartaa kamiin gara gam gortaa naan jette kan bira hojjisiistu. Yaa obboloota kiyya dhaamsi isinii dhaamurree ishii tana dhabeettu dhugaa Rabbiiti jechaadha. Isinii Itoophiyaa hawwiidha malee dhaabbata kam keessa iyyuu hin jirtan sin obboloota koo dhaggeeffadha. Garri lolus ta'e garri lolamus ta'e dhaabbata kam keessa iyyuu hin jirtan sin isin paaspoortiin keessan Itoophiyaadha lammiin keessan Itoophiyaadha gar kam keessa iyyuu gartanii amantaa na ilaallata yoo jettanillee jiraattan islaamas ta'e kiristaanas ta'e amantaan na ilaallatan jedhiin amantaan kan keeti waan ta'eef dhimmi isaan gidduu galtee gara kanan goraa sanan gora jettee lubbuu keetii irratti murteessituuf hin jiru. Gaafa tokko ati kanan goraa kanan deeggara gaafa ati jette isaan isuma si harkaa fuudhanii warrataniitu booda lubbuu keessan baasuu danda'u jechaadha. Gar kamiyyuu dhaabattanii dubbatinaa gar kamiyyuu hin jedhinaa jechaadha. Ijoollee keessana dubbisan waan akkasii kanan jedhuuntu jira. Inaasayinaa isaa wajjiniini. Dhugaa dubbachuudhaaf isaa wajjin inaasayinaa. Booda afaanuma keessan kanatu waan hin taane isin irratti fida waan ta'eef wanti isaan har'a kaleessa bilbila irraan godhan kun immoo waan si sodaachisu hin qabu. Bilbila irreen fayyadaminaa maal kan jedhan sana wanti isaan bilbila keessan irratti godhaniif hin jiru. Shakkinaan sodaatinaa isin immoo waa'ee bilbilaaf bilbila yoo ta'e isin chaarjeerii irra keessanii irfoonii gurra keessa godhattanii warrattanii waan akkasitti fayyadaminaa bilbila ofiisaatiif akkasitti dhowuu danda'a waan jedhamu jechaadha malee kun waan biraa miti. Kanaafiyyuu waanuma argitan keessa obboloota koo hin galinaa. Ganaa immoo miidhamtanii rakkoo keessa galtu jechaadha. Na darbatteette micoon tokko jechaadha sagalee ishiin na ergite muuziqaa qaba malee silaas irratti isinin dhageeffachiisa. Ati gargam dhaabattanaan jettetti qoy waan tokko yoo uumame waan tokko yoo ta'e ijoolluma keenya Itoophiyaatti maaltu isaan aarsaa maal godhu isaan garkam dhaabatta jennaan lakkanumaan beeku jennaan na darbatteette
bakka hin beekudha darbatu waan barbaadde sinaa gootu hin beeku malee waan takka hin jedhinaani. Wanti siin geessu takkallee hin jiru dhugaa Rabbi. Ani yeroo baay'ee nan haasaa ture keessan galinaa siniin jedhee ammarree keessan galinaa yaa obboloota kiyyaa nagaadhumaa sinaa eegu Waaqayyo siniin jedha. Garuu akkamitti akka akkana godhan naannaa ajaa'ibe. Waan kana amanuudhaaf baay'ee tokko natti ulfaate jechaadha. Namni biyya fagoorra tokkorra taa'ee waarrate biyya kana keessatti asitti bilbila irratti yeroo hojjetame maaltu akkamitti yaaddume akkamitti akkana ta'a jettanii jechisaa amanuudhaaf sinitti ulfaatu amanuudhaaf natti ulfaate jechaadha. Innaa bilbila isaanii irratti waan akkasii hojjetame bilbila isaanii akkamitti lakkoofsa isaanii beekuun jedhee dhugaa Rabbi jechaadha niitii kiyaan akkamitti lakkoofsa uummata kanaa beekuu yennaan hin beekuu naan jedhan hin beeku isaan hin beeku waan ta'eef eenyuudhaan laaloodhaan maqaasaa iyyuu wanta ittiin laalantu jira isaan laalanii waarrataniit isarratti hidhanii waarrataniit akkas godhanii uummanni kun uummata kana akkatti kinoo lubbuu isaanii darba'ee jira baay'ee isaaniitu du'ee kanaaf manni barumsaallee cufamee Waaqayyo biyya kanaaf nagaa buusu Rabbiin nagaa buusu siniin jedha sin obboloota kiyya akkuma siniin jedhe waan kamirraayyuu bilisa ta'a waan kamuu keessa hin galina dhugaa Rabbiiti keessattuu ijoolleen keenya warra isaan kana birallee dalagdan yoo jiraattanillee Umaa keessan galinaa isaa wajjiniin haasa'inaa siniin jedha Islaama kiristaana siniin jedhu isin Itoophiyaawidha. Isin wanti isin geessu garkamiyyuu hin jiru garkam keessa waan kam keessa iyyuu afaan keessan gonnobadha afaan keessan cuqaalladha yaa obboloota ko wanti afaan ofii kun nama godhu fagoo miti. Anamma biyya kana otoo hin jedhee isinitti haasa'e afaan kiyya boru waan natti fidu hin beeku. Kanaafan akkasumatti hirra qabee isin beektu waan ta'eef isaanu sitti haasaa waan ta'eef waan akkanaati jedhee isinitti haasaa jechaadha. Afaan ofii kana eeggachuun gaariidha. Wanti afaan ofii kun namatti fidu waan baay'eedha waan ta'eef afaan ofii kana immoo yoo qabatan wanti tokko wanti isinitti dhufu hin jiru jechaadha. Waan argitanis akka waan hin argineetti waan dubbatanii dhageessanis akka waan hin dhageenyetti xaxachuus hin barbaachisa akkasitti bara dabarfadhaan siniin jedha Rabbi sinaa eegu Waaqayyo sinaa eegu yeroo gaarii naa qabaadha maamila koo ta'uu hin dagatinaa laayikii